بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيجا هر أسدي بنجرة إن شاء الله سكنتا هراتين بكا اتدامن الرأيت رفنا جتشودا هرّيقة تأنسابي كمادا هرّيقة كوتا سدي تفا فولا سديت الرأ جينيتين دابنة الرّي gilgaala tokko tuqaa tokko achirraa eegallee ilaalla jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii armaan gadii sarara lakkoofsaa irratti agarsiisi jedha. Negeetiiva 3 irra 4 lamaan kan agarsiisi jedha. Lamaan kan agarsiisnu kuni sarara lakkoofsaa jennuuni. Sararichi guutuun guutuutti kan madaalameetiin kaafame sun ta'in harkaani akkuma fakkeenyatti haa fudhatamu jechuudha. Akka kan sarartuudhaan wal qixxeeffamee qoqqoodame miti jechuu kiyya. Jidduu irratti 0 qabna. As gara mirgaa raashinaal poozitiividha. Lakkoofsa poozitiivitu jira. Tokko as jira. Negeetiivni tokko as jira. Negeetiivni 2 naannoo kana jira. Hayyee. Lakkoofsi 3 irra 4 kun eessatti argama ka jedhuuf deesimaalitti yookiin lakkoofsa kan hirree argachuu hin dandeenye iddoo inni itti argamu. 3 hiruu 4. Kanaafuu 3 irra 4 jechuun 0.75 wajjin wal qixaa jechuudha. Iddoo wal qixaa ta'e 4tti qooduu hin dandeenya. Kun 1 irra 2 1 irra 4 as biratti 3 irra 4 qabna jechuudha. Kanaafuu danaa keenya irratti iddoon isaa isa kana jechuudha. Kan gara mirgaas yoo ilaalle as biratti tokko irra 4 ta'a. As biratti tokko irra 2 ta'a. As biratti ammoo 3 irra 4 ta'a. Kanaafuu ka barbaadame kana lamaanii jechuudha. Baanis isuma kana wal fakkaataadha. Baa 3 irra 2 fi negeetiiva 3 irra 2 fi 3 irra 2 jedha. Karaan salphaan malli kun ittiin argamu maalidha? Lakkoofsi kun eessatti akka argamu beekuu danda'u. Kanaaf isa argachuudhaaf 3 hiruu 2 goona. Mala hiruutiin hirraa jechuudha. 3 2f 1 ta'a. 1 baay'isuu 2 2 ni hir'isna. 3 hir'isuu 2 1 1 hin ga'u 1 2f hin ga'u waan ta'eef tuqaa goonetiin asitti 0 dabalannaa 1 hiruu 2 5 1 tuqaa 5 jechuudha. Kanaaf hojiin salphate jechuudha. Danaa irratti eessatti akka argamu argannee jirra jechuudha. 1 tuqaa 5 jechuun 1 fi 2 jidduutti argama jechuudha. Kanaaf danaa teenya yookiin sarara teenya gooneet 0 as biraa qabna.
as biratti tokko jira, as bira lama jira, tokko lama negatiiva tokko negatiiva lama as bira tokko as bira immoo jidduu isaaniitti irratti tokko tuqaa 5 yookiin 3 irra 2 ta'a jechuudha. As biras akkasuma kun negatiiva tokko irra 2 as bira negatiiva 3 irra 2 ta'a. Ka barbaadame jara lamaan kanaa jechuudha. Sadaffaan isaa arma saniini kan itti aanu maalidha? Lakkoofsota raashinaali armaan gadii xiqqaarraa gara guddaa tartiibessi jedha. Isa keessaayis ni hojjannaa ka tokko negatiiva 100 irra 240 negatiiva 390 irra 400 380 irra 460 1,800 irra 202 isa kana tartiibessi jedha. Xiqqaa irraa gara guddaa akkuma mata duree darbe keessatti ilaaluuf yaallee lakkoofsi tokko 0 irraa dhawaatuma gara mirgaa deemuun guddachaa deema. Dhawaata gara bitaa deemuun immoo xiqqaachaa deema jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota kanneen haala gabatee kan irratti ilaalleetiin haala salphaan ibsuu hin dandeenya. 0 as bira jira. Negatiiva 100 irra 240 yoo deesimaalitti deebisnu qixa ta'a 0.4 tokko 6 jedhaa itti fufa. Yoo siksiinu 0.4 2 ta'a 0.4 baan negatiiva 390 hiruu 400 wal qixa ta'a 0.975 caa yookiin caa miti lakkoofsi sadaffaa jechuudha. Tartiibni sadaffaarra ka jiru 380 hiruu 460 jedha. Negatiiva jechuudha kullachuu. 0.3 ta'a yoo siqfamu lakkoofsa dheeraadha. Deddeebi'as miti. Kan itti aanu 1,800 hiruu 202 9 jedha. Kanaafuu karaa salphaatiin sarara keenya irratti agarsiisuu dandeenya jechuudha. Akkuma isiniin jedhe sararri lakkoofsaa kiyya sarartuudhaan godhame wal qixxaa fi kan madaalame osoo hin ta'in mallattoo agarsiisuudhaaf akkasitti haa hubatamu. 0tti ka'aaniitiin jiru lakkoofsi asirraa 0 gara mirgaatti ka jiru 0.83 ka jedhudha. Itti ka'aan immoo fagaatee ka jiru asitti 4.9 jechuudha. Garasiin jira. Warroonni gara bitaatiin jiran immoo kunniin poozitiividha. Poozitiivii. Zeeroon gamana ka jiru ammoo negatiividha jechuudha. Zeerootti kan dhiyaatee argamu negatiiva 0.42 negatiiva 0.42 itti dhiyaata. Kan achi fagaatee argamu ammoo
negatiiva 0.97 5. Kanaafuu sararri barbaadame kanaa jechuudha. Baanis haaluma kanaan dalaguun danda'ama. Egaa mata duree haaraatti seenuuf jirra. Fuula saglaffaa hariiroo tuuta lakkoofsota hundaa, tuuta lakkoofsota intijarii fi tuuta lakkoofsota raashinaali jedha. Wanta kana mata duree jalqabaa irratti ilaaluuf yaallee turre, haa ta'u bal'inaan ilaaluudhaaf tuuta lakkoofsa hundaa kan jedhamu Ingiliffaan W bakka bu'aa yookiin waadhaan waa guddaa the whole number 0 1 2 jedheetiin itti fufa. Tuuta lakkoofsa hundaati. Tuutni lakkoofsa intijaraa zaadhaan bakka bu'aa. Ammatti jecha intijaruma jedhama innis Ingiliffaan zaadhaan bakka buufama. Zaan yookiin immoo tuutni intijaraa bakka lachiinuu kan itti fufu ta'uu isaati. Negatiiva 3, negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2, 3 jedhee itti fufa jechuudha. Gama lachiinuu itti fufa. Kan itti aanu lakkoofsa raashinaalitii. Mata duree kenna boqonnaa kennaadha jechuudha. Boqonnaa kennaa amma keessa jiru jechuudha. Raashinaaliin jedhamu lakkoofsa bifa A irra ba'aatiin barreeffamee san qofaa miti. Aan fi ba'aan maal ta'uu qabanii? Miseensa intijaraa ta'uu qaban. Intijara ilaallee jirra. Intijara kan jedhaman kana jechuudha. Negatiiva bitaa mirgatti dabalataa gara bitaatiin, negatiiva gara mirgaatiin lakkoofsa guutuu ta'a akka deemu kun intijara jedhama. Miseensi isaa keessaa tokko ta'e aalleen baalleen jechuudha. Garuu baan maal ta'uu qaba? Yeroo kamuu 0 irraa ala ka ta'e ta'uu qaba. Lakkoofsi haala kanaan barreeffame raashinaalii jedhama. Kana irraa kan hubannu jedha kitaabichi. Lakkoofsi hunduu lakkoofsota intijarii keessatti akka argamanii fi lakkoofsonni hundaa fi intijariin immoo lakkoofsota raashinaalii keessatti kan argamu ta'udha. Hariiroo tuuta kanaas akka armaan gaditti ibsuu ni danda'ama jedha. Waan yookiin tuuti lakkoofsa hundaa cita intijaraa cita raashinaalitii yookiin ammoo lakkoofsi hundaa cita xiqqaa intijaraa cita xiqqaa lakkoofsa raashinaalitii. Garuu jedha kitaabni faallaan isaa yookiin garagaltoon isaa sirriin ta'u. Fakkeenyaaf qaan yookiin ammoo tuutni lakkoofsa raashinaalii cita xiqqaa tuuta zaa ta'uu hin danda'u. Innis cita hundaa ta'uu hin danda'u. Maaliif lakkoofsa hundaatu cita lakkoofsa intijaraa ta'a. As akkuma fakkeenya irraa gubbaa kanatti arguu dandeenye lakkoofsa hundaa keessa 0 irraa gara mirgaa qofa lakkoofsa hundaa wanti jedhamu. Lakkoofsa intijaraa kan jedhamu ammoo negatiiva akka jiru dabalatuudhaan isaas hammatee jechuudha. Lakkoofsi raashinaalii ammoo lakkoofsa intijaraa fi lakkoofsa raashinaalii dabalatee kan biroos dabalata jechuudha. Kanaaf inni isaan hammata cita ta'uu hin danda'u kaaniif jechuudha lakkoofsi raashinaalii. Fakkeenya jahaffaa jedha. Wantoota amma jenne kana mee fakkeenyaan haa ilaallu. Fakkeenya 1 2 irratti maal jedha? 5 miseensa lakkoofsa hundaati. 5 miseensa intijaraati. 5
miseensa rational numberiti. Baakootu ilaali. Negatiivni 5 miseensa lakkoofsa hundaa miti. Miti miseensa lakkoofsa hundaa. Akkasuma 5 miseensa lakkoofsa intijaraa fi negatiivni 5 miseensa rational numberiti jechuudha. Caahaa ilaalu. 2/3 miti miseensa lakkoofsa hundaa. Akkasumas 2/3 miti miseensa lakkoofsa raashinaalii. 2/3 miseensa raashinaal numberiti jechuudha. Kanaafuu kan lakkoofsa raashinaaliif miseensa ta'u ka isaaniif lakkoofsa raashinaaliif keessa ka galu hedduudha jechuudha. Lakkoofsa raashinaalii lakkoofsa hundaa fi lakkoofsa intijaraa keessa illee miseensa ta'uu kan dandeenye raashinaal keessatti ka ta'u hedduudha jechuudha. Kanaaf ka hammatee jiru lakkoofsa raashinaaliiti. Lakkoofsi raashinaal lakkoofsa intijarii lakkoofsa hundaa of keessatti qabata. Hubadhu jedha lakkoofsa tokko irratti akkasii lakkoofsa 2 hubadhu lakkoofsa 2 lakkoofsonni intijaraa lakkoofsa hundaa of keessatti qaba. Lakkoofsa hundaa ka jedhamu akka jiruun of keessatti qaba. Diyaagiraamii veenii armaan gadii kana hariiroo isaanii ibsa jedha. Diyaagiraamii kana ilaallu. Tuuta lakkoofsota hundaa. Whole number lakkoofsa intijaraa lakkoofsa raashinaalii hundaa hammata jechuudha. Raashinaaliin lakkoofsa hundaa hammata.